Hedduun ulfaadhu galatoomi mee nama dhiifama biraa shanaffaan na qaba. abseentu qarshii 500 mee qarshiin shanuu har'aan ta'e namni namaa gumaache galata nama biraa qaba rabbiin jannatal firdoos zajaa keessi yaa godhu habiib keenya qaali. Mucaa kana niin beeka ture afaan maqaa isaatti qishona dhibe malee ijoollee soqaati ani si beekta. Ayyee Namba wanti isaa as jala naa kaayi duraara 30 hin argaa fi maashaallah jazaakumullahu khairan habiibi khiyya baarakallahu fiikum. natti amma wantaan dabarsaa fi Allahu akbar. akkaawuntii Boru dhuma dawaa kana dawaa TikTok obboleessa keetii bittee fi sababa taatee fi jirta Abdulatiif keenya akkuma maqaa keetii kana si haa godhu gabricha rabbiin jannatul firdoos jazaasi keessa haa godhu bakka irraa harkatte haa wallaala nabiibi dooraala 30 qarshii 30 nu biratti galata qaba jazaakumullahu khairan xiqqoo jettee nurraan tuffatina akka obboleessa keenya Abdulatiif kanatti kootaa nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna obboleessa keenya kana Akkaawuntii isaatti kaansarii sadarkaa duraa qabe. akkaawuntii isaanii akkaawuntii isaa naa kaadni yookaan Olaal. dubbatti kan qaban Qabadhu kuma takka. kuma takka Aya kuma takka jetteemi 29 duwwaa lama 29 duwwaa lama 85 85 58 لا 53 sorry ayyee 8 macarrashaan 85 8 eh 85 8 لا 50 laal akkasii milaal 85 53 8 qoy irra 29 deebi irra deebi duwwaa laal 29 laal kuma takka 29 jetteemi duwwaa lama duwwaa lama 85 85 indagana 53 53 8 last 8 last number okay namni biraa jazakumullahu khairan. السلام عليكم. وعليكم السلام بريسي خيني فرومسا كم جرتن نجا فيارا نجا ويلكم بقى نجا نولفتي بقى نجا نودني ربي درا مجاك نلا ربي عافيو آمين أفنوتي لا ربي عافيو آمين أنا إبسا مجالة ترى أنا اللي عبد الشام محمد عبد الرحمن أيه بيو مجرى شاش من نيرا أنا اللي ما شاء الله وربنا غرغر أرشي إبا شانين قلتشاف أكاونتي سانا هيما أمو ما قلتش جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم بكت قوم باتي قدو سيفاسينتو نما رانتنا دبشن وبليس وفيتي خنت برول لكم دبشن نما قماچا وان قبض الرامي بي وملاكن الرأي خما تكو قباتي دبشن نوغنيتي تا ربي نغرتي نياخي لالا أبو بليسكية نما أرغتي والله وان أكو فيفيت ربي سيفاتو حبيبي آمين آمين أما ربي thank سانا you عافيو دعائي thank you كدتاتي مرتو أبشر إسلي حبيبي ربي عافيو آمين Anca dhisee riuma dhiisee ibsaa jala taa'ee ilaalaa ture achumaa nagaa thank isin you dhuftan argaa ture thank you asuma biyya ne jirallee nam shaashmannee abshir jiraadhaan godina thank arsiisaa you habibi khiyya wallahi hedduu ulfaadhu biyya keessaa saatana teessee nu hordoftee nu hirmaatte mee namni biraa warri akkaawuntii akaawuntii kuma nu tokko beektan ammuma firoomsaa galcha qabadhu ofirraa okay qabadhu laal kuma takka qabattee moona koisa koominti jala irraa qabatta na himi kuma tokko laal kuma takka 29 ishi duwwaa lama ayyee 85 ayyee 53 ayyee 8 saddeet Abdii Shah Muhammad Abdurrahman naa dhufee jira Abdishaa Mahammad Abdurrahmaan okay galcheetiin thank you jira والفادو thank you حبيبي خير بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ayyee ayyee تاجكس دبا سديد ارجع تاجكس حبيبي بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ربي قدوس السلام التاغلو عليكم. بابا وعليكم السلام عبدي Nagaa Khadire فيا حبيبي خير jirta. نجا Rabbi nu haa fayyisu abdishaadha. امين Anilleen argee isaadhaan jira. مهم. Maqaa kiyyee wallaalte malee na beeyta waan ta'eef. مهم. Kumaa fi 500 waaniiniif qabeetiin jira keessaaniin ergaa fi immoo asirratti immoo isinii wajjinis kumaa fi 500 ergaaf. الله اكبر تكبير بارك الله فيكم حبيبي خير جزاكم الله خيرا Inshaallah yoo rabbi ابو jedhee ربي ganama ni سهاجالة ergaaf. حبيبي خير
abboo warri arraan tana qarshii takkaanillee hirmaattan wallaahi Akaawuntii isaanii hin qaba qullaa waan nagatiin ta'eef. buusinaa jeeti abboo rabbiin gaafa isin rakkattanii laal wallaahi rakkoo dhoqqee keessatti kuftan rabbi akkatti ol isin hafuunu na furtanii rabbi isin hafuunu waan isin hin juun qabu ilmaan oromoodha isiniin hin beene isinii mucaa kana hin beene rabbi jecha qarshii 30 illee ta'u qarqaartanii yoo xiqqaate irraa kana qarshii Ebiri kanaaf ebiri barreessee ayyaaniif tooroti. yoo xiqqaate obboleessi keenya kun qarshii 500 gaafatan isaa coggaarraadha jedhee dhaqee kaansarii qabda jaanii sireerra ciibsan warri reediin taate Kuyyee gasti erga dhuseenii ibsaa kuyyee nama joona golchi duraa dhibba lama jettee ol galchi nama kuyyee mee nama amma dhufne mee amma nama amma dhufeetu jiraanii ibsinaa fi Kuyyee nama kanaaf warri isaanii reediin taane amma gaa wallaansa kanatti gartee seenan akka jaaniiti. Namee hedduutu wanti natti ergaa jira isiniin harkaa jiru ookee namee hedduu keessaan footoos kurushuut godhee natti ergaa jira maallaqa gumaachan ka ergan teenkii ulfaadhaa isin harkaa jira mee maqaa jalannaa barreessa hagana ergeetiin jira warri misee jiratti ergaa jirtan. Kuyyee jettu duraa eessa jiraatti? Waalaikum salaam warahmatullahi. Warroonni hirmaatan bootaa namaa banaa. Okay. Laala ibsaa mijiyyoo afnuutii tana ni beektaa ibsaa? Nan beekee. Bunu amma isiillee laalgaa waan isii dhukkube waan beektuuf kayii fi miilli irraa citee hindii isireerra ciisaa jirtu dhukkubni kansarii waan ta'e waan beektuuf anillee niin gargaaraa jetteef qabdee jirti waan si ajaa'ibu. Kati kun rabaate guddoon siyaasentu abbaa biyyaa kajoo kan dhibba lama galchee jira jaa galatoomaa faadhu. Dhaabu mee ni katama mee nama ol nu galchaa mee nama taajebsi namni ijoolleen 300 galchee jira abbaa biyyaa namni juus narratti ergee jira resiita jazaakumullahu khairan abbaa biyyaa rabbii bakka isin rakkattanirraa bakka yaa rabbi eenyu nu dhaqqabee harka nu qabajee irraa akkatti ol isin haafu namni qarshii takka ergellee galgala kana inshaallah wallahi jazaakumullahu khairan nuti xiqqoo jennee wanni nuti wanni jennu jiru hunduu nu gammachuu qarshii lamallee namni ergite niyyuma toliyaati inshaallah akka rabbii keetirraa sejaa harkattu. Baarakallah yoo xiqqaate amma qarshii 30 ol harkannee jirra. Laal agartee kuni maali yoo xiqqaate boruu inshaallah dawaa ittiin bitataa jechuudha. Kammoo gartee guyyaa guddaadha guyyaatti qabanneeti kan isin beeksifnu ta'a amma akkuma tasatti mana obboleessa keenya ibsaa nuti illee irraa fudhannee obboleessa keenya ibsaa gaarii fi qaalii namaa rabbiin siin jaaladha rabbi jecha si jaaladha rabbii si biraa jiraatu thank you siin jennaatilleen dirqama kee baatte. Mee nama biraa namni biraa mee ka hirmaachuu feetan. Ayee qadireenin bu'aan ganama niin Abshir rabbii keenya. Thank you. Okay. Faamiinis kuma 500 qabee hayyee namni biraa tokkolleen keessaa reesii tanatti erge faamii namni juu reesii tanatti erge garuu mangishaa maal jette? Mee akaawuntii namni biraa jala nu barreessaa kaa piliis hangasu mee namni akaawuntii qabu nu barreessaa. Ibsaa keenya ol deebiftee booda mucaa mee akaawuntii namni qabdan as jala nu barreessaa kaa piliis. Ayyaan. Anis mun qabdu akaawuntii. Okay, warri as jira tankaanii share complete taaptaa godhaan galatoomaadha. Harki keessa waan kayrii share godhu share complete taaptaa godhaa please. Vaalaarii gaddeemaa jira reefun tana nama 900 ture. Amma nama 690 maa irra jira. Baan ergee faamishaa kingi. Thank you galatoom. Share complete taaptaa godhaa. Aya falmata jazakumullahu khairan. Warri gartee akaawuntii qabdan jala nu barreessaa. Oy mee anumaa barreessaa. Komata akka diidami sagal duwwaa lama saddeet shan sadii saddeet kun olaal akaawuntiin Abdishaa Mahammadi maqaani Barreessanii fi jiranis. Haya okay thank you. Haya mee namni biraa ka gartee yaada qabdan namni biraa ka garteef qabuu barbaadan yoo jiraatan ol nuu ba'a inshaallah jazaakumullahu khairan. Xiqqoo dheettanii tuffatinaadha guddoo dheettanii achiin kakkaayitinaati inshaallah obboleessa keessan bira dhaabbattanii obboleessa keenya maallaqa dhabaaf akka lubbuun isaa hin dabalanuu namoota meeqaatu akka dhibee kaansarii ta'an akkanumatti osoo gargaarsa guuruuf jiru nu harkaa fi hedduu jira amrii rabbii kan taate soo saniifuu obboleessa keenya kana cinaa dhaabbannu warri gastiirra seetanii gargaaruu feetan lakkoofsa lama barreeffadhaa. Mangishaa obboleessa keenya jazaakumullahu khairan nama biraati mee namni ol seene jiraate.
nagaa fayyaa qabdanii jirtan isin. Nagee fayya kun alhamdulillah. Nagaa alhamdulillahi anis 500 niin ergaa fi argeessaan jira. Okay, barakallahu fiikum. Rabbiin guddoo sitti haa kennu habiibii kiyya. Rakkoo rabbi sirraa haa qabu. Bakka irraa milkoofte haa ollaadha. Aamin aamin. Bahara Ahmad ergeetiin jira. Jazakumullahu khairan. Thank you habiibii kiyya. Akaunti si barreessina mangi. Komentii jala laali mangishaa okay? Komentii gadar kisi la, komentii ka gadar kisi, komentii number jala laali ka gadar kisi. Ammuma barreessiif irra deebii rakkoon qabu haa qabatu. Caalaa Masaadik yoo jiraate ol deebii kootuuti goolabneeti baana. Qadiire natti mi, kuma takka? Kuma takka 29. Hayyee. Meeqoo egaa maka bishaan naa gijime. Kuma takka 29 duwwaa lama. Hayyee. 80